fayyadamtootaa fi jaalattoota chaanaalii Akuu English with Oromic. Haaluma gaafii keessaniitiin torbee darbee boqonnaa tokko gosa barnoota herreegaa lakkoofsa naashinaal jedhu jalqabnee turre. Har'a immoo gosa barnoota herreegaa isumatti fufuudhaan kutaa lammaffaa keenya yookiin torbee lammaffaa keenya jalqabneerra. Kana dura gaafii isin gaafadhe tokko ture. Gaafii isin gaafadhe san immoo zeeroon negeetiiva moo poozitiiva? Zeeroon negeetiiva moo poozitiiva? Moo kanaan ala jennee gaafadhe ture. Namoonni baay'een keessan deebistanii turtanii baay'een keessanillee altaniirtan. Gabaabumatti zeeroon negeetiivas miti poozitiivas miti. Zeeroon negeetiiv zeeroo inni jedhamu hin jiru yoo deesimaali waliin taa'e lakkoofsa deesimaali san ibsuuf yoo ta'e malee negeetiiv zeeroon negeetiivas poozitiivas miti jechuudha. Zeeroon zeeroomaa jechuudha. Kana. Gara sagantaa keenya yookiin mata duree keenya har'aatti yeroo deemnu hariiroo tuuta lakkoofsota raashinaalii intijarii fi lakkoofsa hundaa gidduu jiru. Lakkoofsa hundaa gidduu jiru. Torbee darbe keessa hiikaa lakkoofsa raashinaalii, lakkoofsa intijarii fi lakkoofsa hundaa ilaalleerra. Har'a immoo hariiroo isaa waliin qaban laallaa jechuudha. Tokkoffaa jalqaba lakkoofsi hundaa jechuun lakkoofsa zeeroo irraa tokko, lama, sadii itti fufu jechuudha. Lakkoofsa maalirraa ka'uudha? Zeeroo irraa ka'uudha. Lakkoofsi intijarii keenya immoo lakkoofsa zeeroos qabata, negeetiivas qabata, akkasumas poozitiiva kan qabatudha jechuudha. Fakkeenya asirratti ilaalle zeeroo negeetiiva tokko jedhee itti fufaa jechuudha. Asiin immoo tokko jedhee itti fufaa jechuudha. Handhuun isaa maal ture? Zeeroodha jechuudha gidduun isaa. Lakkoofsa raashinaalii immoo akka torbee darbee ilaalletti A irra baa, A fi baa miseensa lakkoofsa intijarii fi baan zeeroo irraa adda ta'uu qaba jennee ilaalla. Amma hariiroo sadiin kun hariiroo maalii waliin qabanii? Sadiin kun hariiroon isaanii waliin qaban maali? Kan jedhu har'a gaafiin keenya. Jalqaba irratti lakkoofsi hundaa cita tuuta lakkoofsa intijariiti. Kana jechuun lakkoofsi hundaa lakkoofsa intijarii keessatti hin argamaa jechuudha. Fakkeenya yoo ilaalle 0 1 2 3 0 1 2 3 gara poozitiiva akka jiran hundi isaaniitiyyuu intijarii keessatti hin argama. Kanaafuu lakkoofsi hundaa cita tuuta lakkoofsa intijariiti jennaan jechuudha. Lakkoofsi intijarii hoo lakkoofsa raashinaalii waliin maal qaba? Lakkoofsi intijarii hundi isaatiyyuu lakkoofsa raashinaalii keessatti argamuu hin danda'a. Lakkoofsi raashinaalii bifa A irra baatiin haa ibsamu malee fakkeenya negeetiivni 3 lakkoofsa raashinaalii ta'uu hin danda'a. Sababni isaa lakkoofsi kamiyyuu uumamaan tokkoof jalaa waan qabuuf jechuudha. Kanaaf lakkoofsi intijarii hundinuu lakkoofsa raashinaaliif keessa qabata jechuudha. Gabaabumatti haala kanaan ibsuu dandeenya. Lakkoofsi hundaa cita lakkoofsa intijarii, lakkoofsi intijarii cita lakkoofsa raashinaalii jechuu dandeenya jechuudha. Garuu akkasuma san faallaa isaa ta'uu hin danda'u. Fakkeenya lakkoofsi raashinaalii miti cita sababni isaa lakkoofsa raashinaaliitu hunda of keessa qabata malee lakkoofsi intijarii raashinaalii hunda of keessatti hin qabatu jechuudha. Akkasumas lakkoofsi raashinaalii lakkoofsa hundaa guutuu of keessa qabata malee lakkoofsi hundaa lakkoofsa raashinaalii of keessatti hin qabatu jechuu barbaannetti. Kana hubachiisa irratti maal jedhaa? Lakkoofsi raashinaalii lakkoofsa intijarii fi lakkoofsa hundaa waan of keessa qabatuuf kamiin nu deebi'a jechuudha? Kana nu deebi'a. Lakkoofsi raashinaalii lakkoofsa intijarii lakkoofsa hundaa waan of keessatti qabatuuf lakkoofsi raashinaalii fi lakkoofsi intijarii cita tuuta lakkoofsa raashinaaliiti jechuu hin dandeenya jechuudha. Lakkoofsi intijarii lakkoofsi intijarii lakkoofsa hundaa of keessatti qabata jechuudha. Haaluma jalqaba irratti ni ibsisan barreeffama wayita dhiyaatu lakkoofsi intijarii lakkoofsa hundaa qabata jechuudha. Seera herreegaa keessatti maaltu beekama? Danaa Veenitii yookiin Venn diyaagiraamii waan jedhamuun ibsuuf beekama. Hariiroo amma afaan hin jenne kana wayita ibsinu Venn diyaagiraamiidhaan haala kanaan ibsina jechuudha. Lakkoofsi hundaa kana yoo ta'u Venn diyaagiraamiin keenya kana Venn diyaagiraam jedhama kun. Venn diyaagiraamiin keenya lakkoofsa hariiroo isaanii wayita ibsu kun maal ibsa? Lakkoofsa hundaati. Kun immoo lakkoofsa intijarii yoo ta'u hunda isaaniitu lakkoofsa hundaas lakkoofsa intijariis kan of keessatti qabate maal inni lakkoofsa raashinaalii kana jechuudha. Kan wanti ifa hin ta'in hin jiru na fakkaata akkasuma. Gaafiin asirratti baay'inaan ka'u akkamitti lakkoofsi kanneen yoo ta'e illee lakkoofsa uumamaa yeroo jalqabaa ilaallee turre sanni lakkoofsi uumamaa sun eessa dhaqeedha? Lakkoofsi uumamaa jalqabayyuu lakkoofsa hundaas of keessa qabata. Kanaafiyyuu haala gabaabaadhaan lakkoofsi uumamaa yookiin lakkoofsi lakkaawwii
citatoota lakkoofsa hundaati. Lakkoofsi hundaa citatoota lakkoofsa intijariiti. Lakkoofsi intijarii citatoota lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Haala kanaanillee ibsuu hin dandeenye. Venn diyaagiraamii keessatti ammoo yoo lakkoofsa uumamaa itti dabala taate haala kamiin itti daballaa? Venn diyaagiraamii haala kanaan venn diyaagiraamichi kenna as bira lakkoofsa uumamaa ta'a jechuudha. Kun as keessa maal ta'a? Lakkoofsa hundaa ta'a. Waa'ee hariiroo isaanii irratti sagantaan keenya kanuma fakkaata. Kan biraatti yoo tarru gara mata duree biraatti yoo tarru mata duree barbaachisaa fi mata duree barattoota baay'ee sirriitti konfiyuus godhaa turedha. Mata dureen sun maal jedhaa? Gad sirriidha. Gad sirrii lakkoofsaa yookiin absolute value kennuutiin jechuudha. Gad sirrii lakkoofsa raashinaalii. Gad sirrii lakkoofsa raashinaalii. Gad sirrii lakkoofsa raashinaalii jechuun kallattii osoo hin gaafatiin, kallattii osoo hin laalliin jechuun handhuurarraa fageenya inni qabu kan gaafatudha. Fakkeenya lakkoofsi xaa jedhamu waa'ee jennu hin jiraa jennuti. Xaan kun gad sirrii mallattoon gad sirrii kanaan bakka bu'a. Gad sirrii mallattoon kun maal ibsa? Gad sirrii ibsa. Mallattoon kun gad sirrii ibsa. Yeroo kamiyyuu akkana barreeffame taanaan lakkoofsi fedhe yoo keessa jiraate gad sirrii ibsa jechuudha. Lakkoofsi xaa jedhamu kun maaliin bahaa? Yeroo kamiyyuu kiraateriyaa sadiitu jira. Maal tura? Kiraateriyaa sadiitu jira. Kiraateriyaan awwalaa lakkoofsi kun negeetiiva xaa yoo ta'e yookiin lakkoofsi keesseen sun intijarii ta'e negeetiiva yoo ta'e jechuudha. Yoo zeeroo ta'e akkasumas poozitiiva yoo ta'e. Lakkoofsi as keessa jiru kun yoo negeetiiva ta'e maaliin bahaa? Poozitiivaan bahaa jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu absolute value yookiin gad sirrii keessa yoo seene maaliin bahaa? Poozitiivaan baha. Zeeroon immoo zeerumaan baati. Zeeroo gad sirrii keessa galchine taanaan zeerumaan bahaa jechuudha. Poozitiiva yoo galchine immoo yeroo kamiyyuu poozitiivaan baha. Akkasumas gad sirrii lakkoofsi gad sirrii keessa seene kamiyyuu poozitiivas ta'e negeetiiva maaliin bahaa? Poozitiivaan bahaa jechuudha. Kan argannu maal inni? Poozitiivaan baha. Fakkeenya as biratti lakkoofsi kamiyyuu gad sirrii keessa yoo seene negeetiivni yoo seene poozitiivaan baha jenneemi. Fakkeenya negeetiiva lamaa fudhannu gad sirrii keessatti jechuudha. Negeetiivni lama negeetiiva lama wati seenu. Garuu gad sirrii keessa haala kamiin bahaa? Lama ta'ee bahaa jechuudha. Lama ta'ee baha. Osoo garuu lama negeetiiva lama jedhee himni kun dhugaan ta'u. Sababni isaa lakkoofsi kamiyyuu gad sirrii keessa ta'e taanaan zeeroos ta'ee negeetiivas ta'ee poozitiivumaan bahaa jechuudha. Poozitiivumaan baha. Amma himoota baay'ee jira. Himoota kanneen keessaa mee hima sadii xaa edaasa afurii gad sirrii keessatti sagal haa jennuuniti. Poozitiiva bahee jalqaba irratti furmaanni isaa hoo akkamiidha? Jalqaba wanni keesseen sagaliin kun negeetiiva ammoo poozitiivaan laallaa jechuudha. Furmaan isaatti yoo deemnu sadii xaa akkuma jiru gad sirrii keessaa gad fudhanne jechuudha. Sagal yookiin karaa lamaan furuu dandeenya jechuudha. Furmaan isaa karaa meeqa arganna? Karaa lamaan arganna jechuudha. Sadii xaa edaasa afurii walqixa negeetiiva sagalii. Negeetiiv sagaliin hin bahu. Akkuma beekamu negeetiiv sagaliin hin bahu garuu furmaata isaa argachuuf amma tuuta furmaata gad sirrii kana argachuu deema. Maaliif sababni isaa asin negeetiiv yoo galchine absolute value yookiin gad sirrii kana keessa deebisne lakkoofsa nuu kennuu danda'a. Lakkoofsa poozitiivaa san nuu kenna waan ta'eef jechuudha. Sadii xaa kana afurruuti. Sadii xaa edaasa afurii hir'isuu afurii gara gama lachiinuu hir'isinaa jechuudha. Lakkoofsa kamiyyuu yoo asii gamanaan baay'isne gama siinillee hin baay'isne yoo hir'illee hin hir'a yoo hir'isnellee akkasuma hir'isinaa jechuudha. Kana afur hir'isuu afurii jechuun masaanuu lakkoofsa saniitu yoo hir'isne zeeroo mataa. Afur hir'isuu afurii asiin poozitiiva ture asiin negeetiiva maal ta'a? Zeeroo ta'a jechuudha. As bira maaltu nafa? Sadii xaa qofannuuf. Sagal hir'isuu afurii jechuun sagal irraa afuritti hir'isuun meeqa ta'a? 5 ta'a. Kanaafiyyuu ammas xaa kana yookiin gatii barbaannu kana jijjiiramaa kan argachuuf sadii hiruu qabna jechuudha. Irra sadii hin badaa yookiin sadii hin badaa jechuun hin badaa osoo hin ta'in sadii hiruu sadii tokko waan ta'eef tokko xaa jechuun xaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu 5 irra sadii hima kan dhugoomsuu danda'a jechuudha tokko argan. Karaa biraatiinoo karaan negeetiiva sagal fudhanne saniin akkamitti nu dhugoomsuu danda'a. Kanas akkuma sanii edaasa afurii hir'isuu afurii osoo as bira garuu negeetiiva ta'ee itti edaanaa jechuudha. Masaanuun lakkoofsa kamiitiyyuu zeeroo ol godhaan ta'ee fakkeenyaaf
negeetiiva afur edaas afurii masaanoon negeetiiva afurii poozitiiva afur waan ta'eef eda'amni isaanii maal ta'a yeroo kamiyyuu zeeroo ta'a jechuudha. Asiinillee gama kanaan hir'isuun afurii jennaan jechuudha. As bira hin bada kun yookiin zeeroo ulfaasisaa jechuudha. Maal qofannoo hafaa sadii xaa qofannoo hafaa jechuudha. Negeetiiva sagal hir'isuu afurii jechuun immoo haaluma kutaa torba keessa baratan irratti negeetiiva irratti hidhatan yookiin negeetiiva jechuun jalqaba yookiin idaa yookiin wanta sinirra jiru waan ta'eef irratti kabraa fudhachuu jechuudha. Negeetiiva sagal irratti negeetiiva afur yoo idaane negeetiiva 13 ta'a jechuudha. Negeetiiva 13 ta'a. Amma jijjiiramaa keenya adda tambifachuuf hiruu sadii goona. Sadiin hirraa xaa walqixaa negeetiiva 13 irra sadii ta'a jechuudha. Tuuta furmaataa isaa kaa'ullee gaafachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf 5 irra sadii asitti yoo galchine hima kana nu dhugoomsuu danda'a. Hima kana nu dhugoomsuu danda'a jechuudha. Negeetiiva tokko irra sadii irra sadii illee itti galchine hima kana nu dhugoomsuu danda'a jechuudha. Tuuta furmaataa akkana kenna. Tuuta furmaataa gasirrii kana akkana goone gatiin xaa kennaa maal ta'a? 5 xaan gara xaatti 5 irra sadii fi negeetiiva 13 irra sadii ta'a jechuudha. Himtuutiin furmaataa isaa kana ta'a jechuudha. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya kanarraa hariiroo tuuta lakkoofsa raashinaali intijarii fi lakkoofsa hundaa gidduu jiru ilaaluu turre. Inni biraa immoo gadsirrii lakkoofsa raashinaali. Gadsirrii jalqabumayyuu gadsirrii isaa jalqaba irraa ilaallee turre. Ammatti immoo equationii yookiin gaafiiwwan garaagaraa jijjiiramoota garaagaraa fayyadamnee akka itti furruus ilaalleera. Kadhumaa gaafii isinii kennuu barbaadu yookiin gaafii furmaata isinii kennu akka naa kennitan barbaadu negeetiiva gadsirrii keessatti 6 hir'isuu 4 xaa walqixxaa 2 ammallee gadsirrii keessatti waa'ee gadsirrii irra jirra waan ta'eef xaa hir'isuu 2 gadsirriin keenya akkuma jiru ta'e edaas 5 walqixxaa 4 ka jedhu kana furmaata isaa koomantii irratti naa kaa'aa jedha. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya torbee lammaffaa gosa barnoota herreegaa kutaa 8ffaatiin qabannee isin dhiyaanne kana fakkaataa gaafii yoo qabaattan wanta yaada ta'e yoo qabaattan koomantii irra nuu kaa'aa jedha. Nagaatti.